akkuma maaliif dubbachaa ooltayyoo kan nuun jettan taatellee irratti yooritti maraanne laal. Adeetan waraana keessan akka gurbaa dhiyootame Jawahar bira jiru dhageessanii akkasii qofa nu asidaati kan nu raafa nuti ittise. Jawahar Mohammad isaatu bar isin jala nu jilbiifachiise akka isin fudhannu isaan nu godhe. Abota obsa anarra waan beektan Oromoonaa isinirra beeka amaanaa itti kennanne abiyyitti amaanaa kennanne lammaatti amaanaa kennanne amaanaa hanga filmaanni ga'utti hafuuran baasinaa himurminaa kan hojjeen uusisiise Jawahar. Jawahar Mohammad abbaa qayyirooti biyya alaa taa'eeti miidiyaa tokkoon Oromoo gurra takka hin qabne gurra tokko nuu godhe kaayyoon ni lafa kaayyatee jira waggaa qabsoo tana seennu kaayyoon Jawahar lafa kaayee kaayyoo sadii dura qilleensa bilisoomsinaa je achi aansinee ODP'n gaafas OPDOodha akka Oromoo taate beeksifnaa je itti aannee lafa Oromiyaatu bilisoomsinaa kaayyoon inni lafa kaayee sun qeyroo dhagaadhaan waraana dura dhaabbattee loltu nu jaaree. Ara Jawahar Mohammad dhiisiti anuu nan beektan Oromoo naa agartanii anuu tuun qabu. Maaliif hindu gaabaan tuu qabaadhe silaa tuu qabaadhe arramoo tuu qabu ni ishee nama qabu osoo nuti biyya bulchinu. Kanaaf obboleeyyan tokko haa taanu tokkummaa keenya daransaa haa cimsinu nama deeggaruu qabnu haa deeggaruu nama cinaa dhaabbachuu qabnu hunda cinaa haa dhaabbannu garuu duuti nurraa.